jechaadha. Taanzaaniyaa guutuu motorsaayikiliidhaan qaxxaamurre Zaambiyaa gaafa geenyu makiinaa liitsii xiqqoo tokkoon nu fuudhanii Zimbaabuwee guutuu miilaan dabarre walii galtee hin qabdu ka biyya kamii jiru Zimbaabuween guutuusaa miilaan Zaambeeziin qaxxaamurre jechaadha. Galaana Zaambeeziin qaxxaamurre bidiruudhaan Zaambeeziin erga ceene yaada Zaambeezirrallee baane guyyaa sana waan hin daganne keessaa akka malee jara keessaa jabaan ture yeroo deemnu sana. Erga naqee gaara caaman xiqqoo seena biraa dadhabe caala jabaadhatee jajjabeessee ijoollee kana yeroo isaan na biraa qofan aayilaandii xiqqoo tokkoon qaba ture bishaan. Aayilaandii sanaan nama anaaf caalaa qofa ture. Haqnee gaafa Zimbaabuwee geenyu nama 13 taane. Warra Hosaanaadhaan nutti dabalanii jechaadha. Akka ittiin jara ituun gurra isaaniitti bishaan beektaa bishaan yoo namni dheebotu yoo afaanitti naqxee hin dadhaaba malee hin fayyadu. Gurra isaatti cobsitaaf xiqqaa gurra isaa kanatti gurra ijoolleetti coccobsaa fi deema akka isaan hin miidhamne maaliif warri Hosaanaa kun afaan Oromoo dubbatu hundi isaaniiyyuu garuu immoo Hosaanaadha. Fuudhee kan Zaambeeziin ol baasee gara irraa ol baasee ofiichi amma feentii boo jalqabe akka dadhabe. Amma marroo kiyyatti ame immoo dadhabuu eegale. Hundi isaanii boodatti kaafee ana kaa beqqaa irraa du'ee beqqaa dadhabee daftarii takkan baadhee deemuu dadhabeen. Bilbilaan baadhee jira. Bilbila kiyyan kiisiitti baachuu dadhabe huccuu kiyyallee dadhabe. Baaga xiqqoo tokko baadhee daftarii keessaa fuudhee waan an barreessaa ture kana hunda keessaa gateen fiilmi tokkitti kana keessaa fudhadheen baaga kiyya hunda gatee achitti. Otoo argite lafa sana huccuun namaa maal bakka itti gahee dadhabe sana huccuun namaa maal kana nama meeqatu sitti du'e jaafaan. Bakka sanatti namni hin dhaabbatu. Warrumti nu fuudhee deemuu ture sun warri daldaaltotaallee hin dhaabbatan toledhanii. Ol baatee gaafa jettu asii gadi Zimbaabuwee argita gaaricharra dhaabbatte. Jarrillee kaameeraa qabu jedhan. Achitti sa'aatii 11 sitti taanaan halkan qofa qaxxaamura guyyaa guutuu deemaa bullee halkan guutuu deemaa bulle. Lafa sana akka Zimbaabuwee qaxxaamuruudhaaf. Miillaan eebar. Haga miilli nu ciccitutti. Gaafa dhannee dabarree caalaan sidhiiseen deemu bakka walumaan qabamna naan jedhee. Sidhiiseen deemu naan jedhee na bira gattaa'e. Harka isaa fuudhee harki isaa caalatti cabboofnaan kan inni qabee taa'u natti cabboofnaan fuudhee afaan kiyya keessa kaa'adhee taa'uu eegale. Haga hafuurri natti deebi'utti jechaadha. Sana booddee sidhiiseen deemulee lafarra na goototee na fuudhee matiirra dhuutuma lafarra na harkisuutuma harkatti kufu na fuudhee dhaqee boordaraan dhaqee. Mana nyaataa wayii tokko warra dhokatee warra baqattoota kanaaf hojjetu jira. Achitti ruuzii tokko nutti fidan bishaan. Ruuzii dhiisee bishaanuma gad dabarsuu dadhabe qoonqoon kiyya ciccitee. Maaliif guyyaa 3 moo meeqa kan nuti deemaa jiru. Zaambiyaa akka kana deemaa oollee Zimbaabuwee akkas miilaan guyyaa 2 qaxxaamuru guyyaa guutuu aduu kana laal lafa harkaan hin qabattu gubaa keessa bahee jechaadha. Haga kana qaxxaamurree guyyaa 3ffaatti nyaata arganne. Gaafa nyaata argannu isaan gannu haa darbu. Naannoo Keenyaa fi Zaambiyaa kan gaarreen jira. Gaarri Keenyaa fi gaarri Zaambiyaallee jira. Naannoon kun hedduu akka malee ni qorra ji'oogiraafikaali biyya hubannuti. Akkamitti keessa dabaratan? Qorricha wayyayyuu isa Zimbaabuwee fi Zaambiyaa makiinaadha wanti ni qaxxaamurre nuti. Motoraan dabarre. Zaambiyaallee wanti ni dabarre. Viisiidhaan dabarre. Zimbaabuwee garuu miilaan qaxxaamurre Zimbaabuween gammoojjiidha. Akka malee guba. Achitti bakki nu irra guddaatti miidhamne akkasittiin Saawuz Afrikaa keenya Saawuz Afrikaatti gaafa nuyi geenyu uummanni Oromoo Saawuz Afrikaa jiru. Asirratti nu baate la. Barruu isaarra nu baate achitti kunuunfamne waan asitti karaa kanatti miidhamne hunda achitti nurraa kaffalan deebisanii gumaa keenya nu kaffalan. Akkasittiin dabarsi Saawuz Afrikaa seennee jechaadha. Saawuz Afrikaa.